warri foon waaddii nyaachuu jaallattan yookaan immoo yaaddanii kana yeroo argitan akkasinnatti mufanneedhaaf jalqabumaan dhiifama isin gaafachuu barbaada. Itti aansuun nagaan isiniif haa ta'u. Akkam turtanii ayyaana haala kamiin dabarsaa jirtu? Onu biraa akkuma argitanii haala bareedaatiin dabarsaatii jirra galata waaqa. Guyyaa akkuma argitanii aga tokko viidiyoo isinii hojjedherraa kan wal fakkaatuun dabarsinii amma kana ammoo galgalaayitu jira. Kunooti egaa bakka kanatti foonitti dabarree jirra. Kuni qircaa ture. Warra ollaa wajjiniin walitti yaa'anii giruuppii godhatanii sangaa bitanii achiin booddee halkan keessa sa'aatii 10 walakkaa ta'u 11 ta'u kadhaanii itti yaa'anii qalaa maal jechaa turanii aga sa'aatii 2 walakkaa olitti waan natti fakkaata waan achi turanii achiin booda waan nu qaqqabee jechuudha. Ani garuu foon baay'isteen fidhin jechaan ture. Dhufee jira kunoo foonis achi iraata galgalaati kun egaa waadee isin nyaachise malee kana nyaattan sana nyaattan maleedha. Abbaan warraa gaatu hojiitti biiziin ta'u ta'ee nama baay'ee yaada namaa dhaggeeffatu nama fataa sana nama godhu nama filannoo kan ofshine baay'ee namaa kennu yeroo gaarii nu wajjin dabarsuu barbaada ture garuu baay'ee tokko biizii ta'a. Anis immoo biizii ta'uu isaatti wanti qirna jedhu hin jiru. Hojiitti biizii ta'uun baay'ee tokko namatti tola. Yeroo xiqqoo haga argateetti immoo gawaanuma akkas akkasii achis deemaa kanaa sanaatuma hidhuu jechuudha kan inni tanaa hidhu. Achi amma kaa galgala foon waadu malee ganaa gadi baanee ibidda bobeessinee maal moo jenne nuti ta'u malee Sinfinnaa koofi Asteeridha. Ganaa kana booda gadi baanee ibidda qabsiisne namna rakkoon qabu anatu jaji anatu waadaa jedhee qoraan hin jira kun akkuma argitanii baay'ee bobaa qoraan gogaadha. Achiin booda Asteer qabdee fi inni immoo hin jaji yookaan hin zalazale maal jedhama. Ani immoo bobeessee ibidda deebaan bobeessee kun karaa mana keenya duuba mana lamaan jidduutiinidha. Kunoo waaduutti jirraa jechuudha. Hin qorrammoo galgaladha. Asteer fiddee kunoo gaabii fiddee rabuusteetti. Bakka yeroo kana baay'ee tokkisa durii isa maatii keenya bira yeroo jirru keessatti warra akka koo baadiyyaatti dhalatanii maatii yeroo qalma qalanii waan akkasii kana waadanii a'aatiin dhukkeerraa kaasu jechuudha. Bara durii eebbatu jira wanti hundumtuu baay'ee tokko namatti tola. Yeroo ammaa kana mana keessatti muraasadha nama muraasa kan waan akkasii hojjetu. Yoo hina kan kanarraa feestoofi marratti xabas gooneetu lax goonee sokkinaa jechuudha. Garuu waan akkasii baay'ee tokko namatti tolanii baay'een jaaladha. Duratti ittiin guddanne waan ta'eef amma kanas kennina waadaa inni si gubaas kenna. Abiddi garuu baay'ee tokko ofitti na butuuf jechuudha. Abidda gaammaatti hin damdamanneanii biddi baay'ee tokko mokkorraan ilma na didaa'eera. Garuu immoo galata waaqayyoo wanta akka salaaf abidda irratti hojjedhullee hin qabu. Isa boodan irraa fuudhee fidina waadaa jechaan jira jechuudha. Argitanii akkasitti waanni kun iraata keenya jechuudha kan nuti qopheeffachaatii jirru kottaa nyaadhaa isin affeereen jira warri immoo maaluma nutti agarsiistee jettanii natti mufattan asumaan dhiifama naa godha. Viidiyoo keenya gaawwaan qabdaniin nurraa nambifatiin laayikii godha. Kunoo as kana geessisnee biddeen jala godhama. Isa booda a'aan qophaa'ee jira. A'aan wallaggaati. A'aan wallaggaa baay'ee tokko filatamaaf mirxiidha. Gabaa kamirrattuu barbaadameetu bitama. A'aan kiiloon tokko yeroo ammaa kanatti 2,200 binne nuti jechuudha. 2,200dha. Garuu immoo sadarkaa qaba tokkoffaasaati 2,200. A'aa wallaggaa damma wallaggaa akkasuma buna wallaggaa jechuun warri beektan beektu maqaa qaba. Kunoo haala kanaan akkasittiin irratti firfirsaatiin jira jechuudha. Bixxaa yookiin immoo duqqisiin illee hin barbaachisa mitiire garuu namni kamuu akka mana isaatti akkaataatti nyaata qopheeffatu waan itti dabalatu maal kan jedhu hin jira miti. Namni ogummaa garaagaraa qaba waan fayyadamu waan garaagaraa mana keessaa qaba. Nuti garuu akkanaa jechuudha. Maatiin keenyas akkasuma godhu duratti isa kana gaa uummanni haaduu tokko qabatee gamaaf gabanaan itti gora ture jechuudha duratti maatii hedduutti. As kana immoo dhufni kunoo zalazaluu jaji'uu jalqabnee jirra. Astuun jirti yeroo wal gurshitan astuullee gurshaa
isheettiin dhaga'ama warri jettan waan akkasii mana keenya keessa hin jiru. Anaanoo ofii keenya hadhuu inni ofiisaa nyaatu summaan gurshaa olaanaan jetti. Isheen nama akkasii miti. Darbee immoo isheen anaa fi dhiiga kooti isinii galee nama biraa akka waan biraatti hin fudhatiin asinii yaada akkas akkasii otoo barreessuu baattanii baay'ee tokko natti tola. Maaliifi isheen kan obboleettii koo hangafaati jechuun kan kooti jechuudha. Nama kamiyyuu taanaan maaliif ani mana namaallee galee warra kamiifuu nan beeka. Waan ani hin beekin tokko hin jiru nan hubadha sanas rakkoon hin jiru nuti fataazanaa jennee anarrammoo isatu baay'ee tokko isheetiin tiriit godha jechuudha. Anarra isatu isheef baay'ee tokko hin tinaa'edha. Isa boodaan yeroo nyaata nyaadhu harkuma toon dhiqachuu isee wayya maaliifi anan nuti wal faana nyaannan baqqanne ana gurshuu malee hojiin qabu kan biraa ofiisin nyaatu kun akkuma argitan kana jechuudha. Atiin gurshituu jettu sin ni na tuffata ofiyyuu gurshitee hin dandeenye naan jaane. Inni akkasii ani immoo kun juusillee buusa hidheeni astuun juusiin barbaadu jettee naga'ee jira jette. Foon kana garuu akkasitti jajji'amee hin waadama jennee hin yaadne nuti maaliif bakka dhisneerra waan hundaa xumurree hojiis dadhabneerra kaleessa galgalas immoo otoo lukkuu hojjennu sa'aatii 8 walakkaatti rafne jechuudha. Naafastu har'ammoo ganaa kana booda bidda qabsiisnee maal jennee kana hojjennaa jennaani rakkoon qabanatu hojjetadhe inuma hojjetame garuu dirqeen nu qabee jira foon nyaachuufi. Akkasitti fataazanaa jennee dabarsinee jirra kan guyyaa har'aaf qabnuu fi ayyaana wal qabate mana keenya keessatti kana fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo baay'ee nu gargaaree haala hundumaa keessa nu dabarse ayyaana waliin dabarsuu tokko jennee jirra. Mana keenyas maal keenyas eebbisee nagaan nu jalqabsiisee jira. Jalqabni keenyas dhumni keenyas immoo eessumaa jechuudha kan qabannu qabannee kan kaan immoo abdii isaa irratti of ganneetu jirraa. Isiniin illee Waaqayyoo yoomuman galaa maatii koo jaarsaa koo jaartii kootti hojii jettanii abshiruu hin galtu. Guyyaa inni jedhe malee guyyaa namni karoorse miti. Akkasitti dhukkeerraa kaasnee anammoo ilkaanumatu na dhukkube. Akkasiin dabarsinee buluutti jirraa bakka jirtanitti ayyaanas ta'e halkanis ta'e wanti hundumtuu akka gaarii akkasinitti toletti isinaa bulchuu sinaa tursuu jechaati. Viidiyoo biraatiin akka deebinee dhufnutti mana keenya warri haaraa taatan yeroo jalqabaaf as dhuftan sabskiraayib gochuun gara mana keenya maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Kanarraa kanaaf laayik sheer gochuun saabastaayitii keessan nurraan qusatiina amma nyaannee xumurreerra deebiliin akkuma waan tokko tokko irra jirutti jira. Guyyaan keenya kana fakkaataa guyyaa borii immoo wanta Waaqayyoo nuuf kenne iddoo oollu iddoo hundumaa inni nuuf kenneen walitti deebinaa. Isinis immoo nagaa fayyaa keessan nuuf ta'a. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa. Yaadni keessan turtii isin nu waliin gootan koomentii isin nuuf kennitan akkasuma warri maatii ta'aa jirtan warri sabskiraabii gochaa jirtan baay'ee tokko galatoomaadha. Akkasuma viidiyoon maaliif ariifataa warra jettan akka isin ittiin dheeranneedhaafini ispiidirra kaa'achuudha. Tokko tokko viidiyoo yeroo namatti dheerate nama salachaa. Yeroo tokko tokko immoo akkasii jechuudha. Nagaa fayyaa ta'a. Baay'ee.